برو حيو الدنيا كانت أستاذ أحمد دين جبل متى درين إسي إيران الرابيون سني مال برجو أبو جدوم اتريادا جيوتلمان دربان كيسا وراني بلان إسرائيلي في أمريكا دان إيران الرتي بنامي أدوا الدنيا الرتي دور سارجتون تيفنو هندهر كسيرم akkaataan namoonni dhimma kanaaf qaban maaliyyuu yoo ta'e waraanni kun dhiyeessii boba'aa fi gaazii akkasumas cufaminsa karaa bishaan irraa hormuuz irratti dhiibbaa inni uume manaa fi jireenya dhuunfaa namoota hundaa keessatti mul'achuu jalqabeera. Dhiibbaan jireenyaa kun namoota baay'ee biratti yaaddoo fi gaaffii uumullee xiinxalaa fi dhiibbaa kallattii waraanichaa irra darbee dhugaa tarsiimoo guddaa yeroo baay'ee dagatamu tokko hubachuu qabna. Innis haala Iraan irraa kan nuti hubannu jabinniif abbaa biyyummaan hawaasa tokko yeroo rakkoo keessatti kan madaalamu hidhaa hirkattummaa kutanii of danda'anii miilla ofii irratti dhaabbachuu danda'u isaaniiti. Iraan waggoota 40 darban qoqqobbii walirra tuulame qofatti baafamuu fi dhiibbaa ammayyuu irratti raawwatamaa jiru dandamachuu kan dandeesse. Kuusaa maallaqaatiin osoo hin taane seeyfii ofii qaruu fi ogummaa uumuu irratti hundaa'uun ijaarsa dhaabbilee cimaa uumuu isiitiin biyyoonni Arabaa sunnii tarsiimoo meeshaa waraanaa bitanii hidhachuuti hordofan. Meeshaa bituun maamila nama taasisam meeshaa ofii hojjechuun garuu michuu fi jabaa akka nama taasisu Iraan addunyaatti agarsiifteetti. Hayyoonnii fi dhiibbaa uumtoonni biyyoota sunnii barumsa guddaa kana irraa barachuu qabu. Sababni isaas bilisummaan dhugaa kan argamu hidhaa sammuu yoo meeshaa yookiin bu'aa warra dhihaa hin taane hin hojjetu jedhu keessaa bahuun damee hundaan teeknooloojii diinagdee saayibarii ittisaa fi dhimmoota abbaa biyyummaa ofii harka ofiitiin bocuu yoo danda'ame qofaadha. Xiinxalli barruu kanaa biyyoota musliimaa sunnii irraa ka'uun haa ta'u malee nuti Itoophiyaanonnis akka biyyaatti humni dhugaa bituu danda'u keessa osoo hin taane hojjechuu fi uumuu danda'u keessa akka jiru hubanne hirkattummaa keessaa baanee gara of danda'uu abbaa biyyummaatti yookiin bilisummaa guutuu qabu imala nuti taasisnu ariifachiisuu qabna. Barruu kana obsaan akka dubbistan waama. Marii dabalataatiif fuula kana hordofuun barruu kana hiruu yookiin sheerii fi yaada keessan jalatti akka barreessitan isiniin gaafadham. Dubbisa gaarii boolloo yaadaa fi gufuu seenaa waa'ee Iraan ishee shi'aa taate ilaalchisee barnoonni balaaleeffannaa kallattii aqiidaa fi manhajii isaanii irratti xiyyeeffate. Biyyoonni sunni uummanni fi mootummaan Iraan maal akka galmaan gahan maaliif galmaan gahuu akka danda'anii fi akkamitti akka galmaan gahan akka hin gaafanne ija isaanii kan haguuge fakkaata yookiin ammoo seenaa rakkoo aqiidaa Iraan duuba dhokachuu filataniiru. Biyyoota sunnii keessatti dhaabbilee amantii fi miidiyaalee isaaniitiin waa'ee jallinaa aqiidaa Iraan baay'ee dubbachaa turan. Namni xiyyeeffannoo itti kennes Iraan meeshaa fi michuu Yihuudootaa akka taate walitti bu'insi isaaniis akka fakkeessii jechaa qofaatti dhiyaachaa ture. Haa ta'u malee dhugaan lafa irratti mul'ate. Warri Iraaniin qeeqaa turan sun ofii isaanii deeggarsa Yihuudootaa fi warra dhihaatiin hirkattummaa keessatti kufanii of eeguus ta'ee warri nu eegu jedhan sun osoo isaan hin eegin hafanii dhuunfaanis ta'ee waliin of danda'uu dadhabanii yeroo rakkatan argamaniiru. Dhugumatti jalqaba irratti yoo akkamitti qaamni tokko dhimma jireenyaa fi nageenyaa isa dhumaa fi ulfaataa ta'e qaama isaan hin fakkaannetti nu eegaa jedhee kennaa kan jedhu ofii isaatiiyyuu nama dinqisiisa nama gaddisiisa. Aqiidaa balaa qabuu fi madaallii keenya. Garee shi'aa hundi madaallii qur'aanaa fi hadiisaatiin gostii fi sadarkaan isaa haa garagara ta'u malee jallinni dogoggorrii fi hirrinni nuti fudhachuu hin dandeenye baay'een akka keessatti argaman homayyuu shakkii hin qabu. Kan biraa yeroo fi yoo dhiisameeyyuu dhimma sahaabotaa irratti amantiin isaan qaban qofti baay'ee gadheedha. Rakkoolee kanaan wal fakkaatan beekuu fi beeksisuun sirriidha. Haaluma wal fakkaatu waan isaan irraa barannu irratti qofa xiyyeeffachuun hirrina isaanii barsiisuu irraa of qusachuu hin qabnu. Biyya yookiin garee morminu tokko ittiin madaallu madaalliin tokkichi aqiidaa yookiin ilaalcha amantii qofa miti. Amantiin madaallii tokko haa ta'u malee madaalliiwwan qaroomummaa fi jabinnaa biroon baay'eedha. Biyyoonni sunni dadhabina shi'aa qeequu irratti yeroo isaanii fixan Iraan garuu of danda'uu humna uumuu fi ijaarsa irratti hojjechaa turte. Warri kaan rakkoo maalii qabu kan jedhu irratti yoo xiyyeeffatan isaan garuu maal ta'uu qabna kan jedhu irratti xiyyeeffatanii hojjetan. Har'a isaan humna ijaaraa jiru. Biyyoonni sunni baay'een garuu hirkattummaa keessatti kufaniiru. Xiyyeeffannoon barruu kanaa rakkoo Iraanii fi shi'ootaa tarreessuu osoo hin taane
ogummoota isaan irraa barachuu dandeenyu jiraachuu isaa kan argisiisudha. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam ogummaa fi tarsiimoo qaama kam irraa iyyuu barachuu akka qabnu ifatti nu gorsaniiru. Akka kanaan jedhan al-kalimatul hikmatu dallatul mu'mini fahiithumaa wajadahaa fahuwa ahaqqu bihaa. Hikmaan meeshaa mu'mina jalaa baddee lafa argatetti isatu fudhachuudhaaf irra caalaa mirga qaba jedhan. Ogummaan meeshaa mu'mina jalaa baddeedha yoo jennu diinni keeyyuu ta'u ogummaan fayyadamee bu'aa kan itti uume yoo argiteem sanirraa barachuudha qabda jechuudha dabalatam. Madaallii humna dhugaa fi hidhaa hirkattummaa. Ulaagaaleen nuti jabina qaamaa tokko ittiin madaallu baay'eedha. Qulqullinni barnootaa fi ijaarsi beekumsaa dhaabbattummaa qabu madaallii murteessaadha. Hawaasa saayinsii ammayyaa fi teeknooloojiin qaruun hirkattummaa hir'isuu fi of danda'uun yookiin self sufficiency madaallii isa guddaadha. Madaalliin bu'uuraa biraan ammoo yaada sirnaawaa yookiin systems thinkingidha. Rakkoolee dhimmoota xixinnoo qofaan osoo hin taane bal'inaa fi karooraan tarsiimoo yeroo dheeraatiin ilaaluu danda'u. Dhaabbilee walitti qindeessuun ijaarsa qaroominaatiif hiriirsuu danda'u madaallii isa guddaadha. Sirna addunyaa haaraa fi jijjiiramaa jiru kana keessa jabinni hawaasa tokkoo kuusaa maallaqaa yookiin qabeenya uumamaa badhaadheen qofa osoo hin taane kan madaalamu qabeenya sana kaayyoo itti fufinsa qabu fayyadamuu fi miilla ofii irratti dhaabbachuu danda'uun isaa madaallii humna isaa isa dhugaa ta'edha. Biyyoonni sunni hubachuu kan qaban maallaqaan meeshaa waraanaa bituun nageenya yeroo qofa malee humna waaraa akka hin kenninedha. Teeknooloojii bitattummaa irra dabranii abbaa ogummaa ta'uun biyya keessatti uumuu abbaa biyyummaa yookiin bilisummaa guutuu qabu diijitaalaa mirkaneessuu fi madda humna ofii ijaaruun madaallii dandeettii hawaasichaati. Abbaan biyyummaa dhugaa teeknooloojii alaatti bitamuun osoo hin taane beekumsa biyya keessatti uumamuu fi dhaabbilee cimaa qofaan waan dhufuuf qabeenya maallaqaa gara beekumsaa fi dhaabbilee qabeenyaatti jijjiiruu yoo hin dandeenye yeroo hunda eeyyama warra biraatiin jiraattu jechuudha. Iraan dhiibbaa sanqata waggoota kurnan darban keessa turte irraa kan baratte dhimmi guddaan seefii ofii qaruu gatii inni qabudha. Kunis biyyoota sunniitiif barumsa tarsiimoo guddaadha. Kanaafuu qaama tokko yoo madaallu ejjennoo amantii keenya eeggachaa gama qaroomummaaf jabinaa kanaan sadarkaa inni irra ga'e xiinxaluun barumsa qabatamaatiif barbaachisaadha. Dhimma Filisxiinii fi garaagarummaa ogummaa tarsiimoo. Gaaffii fi qabsoo uummata Filisxiin deeggaruun iddee humna qaama tokko ittiin madaalamudha. Qaamolee musliimoota miidhanii fi cunqursan qabatamaan falmachuu fi deeggarsa tarsiimoo gatii nama kaffalchiisu gochuun mallattoo jabinnaati. Namoonni tokko Iraan deeggarsi ishee murna hidhattoota Shi'aaf gootuu fi akkasumas Filisxiinotaaf gootu qixxee akka hin taane dubbachuun dhimma Filisxiin faayidaa poolitikaatiif fayyadamaa jirti jedhu. Dhimma Filisxiin akka kaardii poolitikaatti fayyadamuu barbaaddi kan jedhu gama tokkoon dhugaa ta'uu ni danda'am. Garuu gaaffiin murteessaan asitti ka'u biyyoota sunnii keessaa biyya akka Iraan maallaqa teeknooloojii fi meeshaa waraanaa Filisxiiniif kenne kaffaluuf ejjennoo qabu tokko ni jira. Gaaffii jedhudha. Deebiin isaa ifatti yoo kennamu hin jiru kan jedhudha. Faayidaa poolitikaatiif haa ta'u malee Filisxiinota gargaaruun biyyoonni sunni maaliif akka Iraan Filisxiiniin deeggarsa tarsiimoo gochuun fayyadamuu hin barbaanne? Qabatamaan kan mul'ate biyyoonni Arabaa sunniin baay'een isaanii kanaaf qophaa'uu dhabuu qofa osoo hin taane faallaa kanaan hiriiruun isaanii saaxilamaa jira. Iraan waan gootu hunda faayidaa yeroo dheeraatiif herreegdee yoo raawwattu biyyoonni Arabaa sunni garuu sodaa ofii fi miira hirkattummaatiin daangeffamaniiru. Bara dadhabinni biyyoota sunni saaxilame kanatti Iraan dhimma Filisxiin irratti dhiibbaa uumtee fi humna waraanaa mormituu taatee bahuun ishee ofii isaatiif barumsa guddaadha. Gaaffiin bu'uuraa Iraan maaliif hojjette osoo hin taane biyyoonni sunni maaliif hin hojjenne yookiin hojjechuu dadhaban kan jedhu ta'uu qaba. Hayyoonni biyyoota sunni kufaatii tarsiimoo kana keessaa bahanii irree dhaabbataa fi humna ofii isaanii yoo hin uumne haalli kana caalu hamaan isaan eeggatama. Abbaa biyyummaa teeknooloojii fi seefii ofii qaruu addunyaa ammayyaa keessatti humni dhugaan harka bituu danda'u osoo hin taane harka hojjechuu danda'u harka jira. Biyyi musliimaa tokko warra dhihaa irratti hirkattu osoo hin taane miilla ofii irratti dhaabbachuu akka dandeessu qabatamaan agarsiisuun ishee milkaa'ina isa guddaadha. Biyyoonni galoo galaanaa biiliyoonaan doolaara dhangalaasanii meeshaa ammayyaa yoo hidhatanis abbaa iccitii koodii yookiin seekreet kood meeshaa sanaa waan hin taaneef
abbaa biyyummaan isaanii guutuu miti. Meeshaan alatti bitamu koodiin iccitii isaa biyya gurgurteef humna guddaa kennam. Biyyi gurgurte sun yeroo barbaaddetti fageenya irraa meeshaa sana to'achuu yookiin akka inni hin hojjenne gochuu dandeetti jechuudha. Kun ammoo yeroo waraanaa meeshaan sun gatii dhabuu danda'a jechuudha. Iraan garuu kiyyoo hirkattummaa kana hubachuun meeshaa bituu irra ogummaa hojjechuu sana dhuunfachuu filatteetti. Abbaa biyyummaa yookiin bilisummaa guutuu qabu jechuun gama teeknooloojiitiin sooftiweerii fi meeshaa ofii biyya keessatti oomishachuudhaan Iraan koodii ofii fayyadamuun hidhaa hirkattummaa yoo kuttu. Biyyoonni galaanaa garuu ammayyuu meeshaa furtuu warra biraatiin socho'uu irratti hirkatum. Meeshaa bituun maamila nama taasisa, meeshaa hojjechuun garuu michuu nama taasisa. Warri abshaalli teeknooloojii bituu irraa abbaa ogummaa ta'uu kaayyoo isaanii gochuu qabu. Seeyfii bituun ni danda'ama. Ogummaan seeyfii hojjechuu garuu hin gurguramu. Barachuun malee hin argamu. Abbaa biyyummaa dhugaan abbaa ogummaa kana ta'uu irraa dhufam. Mana hidhaa yaadaa kan jedhamu waan warri dhiyaa hojjetan malee hin hojjetu kan jedhu miira hirkattummaa sammuu keessa jirudha. Miira kana cabsanii nuti hojjechuu ni dandeenya jedhanii sochii uumuun jabina dhaabbilee ijaaruuf tarkaanfii jalqabaati. Ijaarsa hayyootaa fi qindoomina sirna barnootaa. Hawaasni tokko miilla ofii irratti dhaabbachuuf baay'ina qofaan osoo hin taane qulqullinaan hayyoota madaalawaa ta'an barbaadam. Hayyoota jechuun dhaloota ogummaan qaramuu fi amantii isaatti jabaatu jechuu yoo ta'u, hayyoonni kun dhaabbilee hawaasichaa keessatti hir'ina jiru duuchuuf murteessoodha. Biyyoota galaanaa keessa yeroo baay'ee hayyichi amantii irraa fagaatee, amantichi immoo saayinsii ammayyaa irraa fagaatee mul'ata. Hir'inni kun hawaasicha bakka lamatti qooduun dandeettiin hawaasaa akka faca'u taasiseera. Iraan garuu aalimmanii fi hayyoota qindeessitee fayyadamuun dhaloota amantii fi dandeettiin badhaadhe uumteetti. Ijoolleen ishee amantiif dandeettiin qaraman sun dhiibbaa sanqata keessatti xiyyaaroota nama malee deemanii fi misaayiloota hojjechuudhaan biyya isaaniitiif gumaachaniiru. Of danda'uun sirna barnootaa irraa jalqabama. Qaamni of danda'uu galma godhate sirni barnootaa isaa bitattuu fi hordoftuu osoo hin taane dhaloota dursee deemuu fi uumuu danda'u oomishuu isaa mirkaneessuu qabam. Iraan manneen barnootaa amantii saayinsii ammayyaa waliin qindeessuu isiiti. Qindoominni kun barnoonni dhimma hafuuraa qofatti osoo hin hafin biyyi akkamitti akka bulchuun danda'amu akka dabalatu taasiseera. Milkaa'ina ariifachiisaa argachuuf biyyi kamiyyuu saayintistootaa fi injiinaroota yookiin maandistoota isaaniitiif kabaja guddaaf carraa hojii kennuudha qabu. Iraan saayintistoota ishee alaatti baratan kabaja guddaadhaan gara biyyaatti deebifti. Kun ammoo sammuu isaanii faayidaa biyyaa fi hawaasaaf akka oolchan isaan onnachiiseera. Biyyoonni galaanaa hayyoota isaanii kabajuun baqattummaa sammuu yookiin brain drain dhaabuudha qabu. Akka Iraan keessatti godhametti biyyoota sunni keessatti gaggeessitoonni amantii teeknooloojii barachuu fi of danda'uun qaama ibaadaa yookiin amantiiti jedhanii barsiisuu qabu. Kun yoo ta'u mirri teeknooloojii sodaachuu ni bada. Amantii fi saayinsiin ammayyaa dhimmoota walitti hin buune ta'uu isaanii agarsiisuun bu'uura jijjiiramaati. Ni dandeenya jedhanii amantaa jabaa qabaachuun hirkattummaa warra dhiyaa irraa nama walaba taasisa. Bilisummaan dhugaan hojjechuu fi ijaaruun malee eeguun hin dhufu. Biyyoonni Arabaa lammiileen isaanii Iraaniin madda tarsiimoo godhatanii akka hin ilaalle hojjechaa turuun isaanii hidhaa yaadaa kana eeguufi. Lolli guddaan bilisummaa fi hirkattummaa gidduudha. Iraan of danda'uun kabaja biyyaa fi abbaa biyyummaatiif gootummaan dhaabbachuun dhugaa isaa agarsiifteetti. Muuxannoo kana irraa barachuun keenya filannoo osoo hin taane dirqama. Akkasumayyuu dhimma aqiidaa irratti jallina qabu shiyoota irraa maal baranna jechuu keessaa baanee jabina tarsiimoo fi kutannoo kaayyoo isaaniitiif qaban ilaalchisee barachuu qabna. Gara humnaatti karaan geessu tokkicha of danda'uu qofaadha. Akka biyyaa fi ummataatti nuti Itoophiyaanonnis waan ta'aa jiru irraa waan barannu baay'ee qabna. Isin ummataa fi mootummaa Iraan irraa maal barachuu qabna jettu yaada keessan iddoo yaadaa yookiin koomentii jalatti nu barreessaa. Kanarraa kanaan nagaatti jechuudhaan hayyuun seenaa musliimoota Itoophiyaa barruu isaa xumure.